Akkam jirtu akkuma fayyaadha har'a mata duree tokkoon wal argine kunis faayidaa ijoollee keenya amantii barsiisuun wal qabata. Egaa ijoollee keenya amantii barsiisuun maaliif fayyada waan jedhu kana irratti yaada tokko kaasuu barbaada. Maaliif yeroo ammaatitti naamusni ijoollee keenya biratti jiru kallattii adda addaatiin yoo ilaallu kan nama gammachiisu miti jechuudha. Kanaaf kana qaruu keessatti ammoo gaheen amantiin qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf haala kana qabannee ijoollee keenya amantii hordofnu sirriitti barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dhaabbileen amantaa garaagaraa hordoftoota isaanii wanni isaan barsiisan waan gaariif yeroo adda baasanii ijoolleen kan hawaasni waan gaarii akka hojjetu kan akka raawwatuuf jajjabeessu jechuudha. Kanaaf sirriitti dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf ijoollee keenya naamusa gaariin qaruuf amantii barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliin mul'ata kun akkamitti agarsiisna waan jedhu waan muraasa isiniif kaasa. Inni jalqabaa egaa amantiin kamiyyuu gochaalee hamaa irraa akka fagaannu nutti himu jechuudha. Amantiin kamiyyuu gocha hamaa akka hojjennu nuun eeyyaman jechuudha. Irraan gorku jechuudha. Kanaaf wantoota akka hannaa, jibbaa, arrabsaa, nama kabajuu dhabuu dhimmoota akkanaa kanarraa akka fagaannu nu barsiisu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenyallee dhimmoota akkanaa kana nu barsiisu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya yoo naannoo manneen amantiitti ergine gochaalee hamaa adda addaa irratti hirmaachuurra ijoolleen keenya bilisa nuuf ta'u jechuudha. Inni biroo wantoota qaama keenya miidhan adda addaa irraa akka araadaa jiran irraa akka fagaatan ijoollee keenya barsiisu jechuudha. Egaa akkuma beeknu yeroo ammaatitti keessattuu naannoo sadarkaa lammaffaa akkasuma yuunivarsiitiitti wantoonni araadaaf karra banan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya dhimmoota araadaan wal qabatan kana akka hin saaxilamneef gahee mataasaa danda'e taphata jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya iddoo amantiitti yoo ergine araada adda addaarraa bilisa ta'u. Akkuma beekamu namni araadaan qabame tokko qaama isaatiinis, diinagdeenis, sammuunis yookaan xiinsammuunis akkasuma immoo hawaasummaan isaallee ni jeeqama jechuudha. Kanaaf jeequmsa akkanaa kana keessa akka hin seenneef ijoollee keenya waan gargaaruuf hanga danda'amne gara iddoo amantiitti ijoollee keenya barnootaan dabalataatti barsiisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsuu barbaada. Inni qabxiin afuraffaan maaliif gara lafa kanaatti dhufne waan jedhu kana ijoolleen keenya akka beekaniif carraa kennaaf. Ijoolleen keenya maaliif gara lafa kanaatti dhufne kaayyoo nu dhufneef maalinni galma maal milkeessuu fi mul'anni kiyya maali waan jedhu kana ijoolleen keenya akka hubataniif carraa isaanii kenna jechuudha. Egaa namni gara lafa kanaatti yoo dhufu tajaajila kennuuf dhufe jechuudha. Miira kana ni horatu, miira kana ni gabbifatu jechuudha. Lafa kanarra yoo jiraatan ofiif qofa jiraachuu akka hin qabne maatii isaaniif, sabaaf, uummataaf akka jiraachuu qaban isa kana sirriitti akka hubatan isaan taasisa jechuudha. Kanaaf iddoo amantiitti yoo ergine ijoolleen keenya waan gara lafa addunyaa kanatti dhufanii maaliif lafa kanarratti akka dhufan sirnaan akka hubatan isaan taasisa. Attachmentii isaan rabbiin waliin qaama isaan uume waliitiin qabanillee akka sirnaan hubataniif carraa kennaaf jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti akka hubatan carraa kennaa. Kanaatiin ala immoo ijoolleen keenya amaloota alnaamusaa ta'an irraa akka fagaataniif akkasuma immoo naamusa gaariitiin naamusa dhuunfaa gaarii qabaatanii akka gabbifatan akka guddatan isaan taasisa jechuudha. Egaa namni naamusa dhuunfaa gaarii qabu nama akkamiiti yoo jenne nama nageenya namoota birootiif dhimmamu namootaaf
kabaja kan kennu nama wanta kamirrattiyyuu amantii isaa, saala isaa, qabeenya isaa, saba isaa homarrattiyyuu odoo addan qoodiin namni nama waan ta'eetiif qofa akka kabajamuu qabu akka beekaniif carraataa kennaa fi pilaas amanamummaa isaanii hiriyyaa isaaniitiif, maatii isaaniitiif, barsiisaa isaaniitiif amanamaa akka ta'an, seeraaf akka bitaman, akkasuma immoo faayidaan seeraan ala jiraatu yoo jiraate akka morman, malaammaltummaa, hanna wantoota akkanaatirraa akka fagaatan carraa kennaa fi sanarra darbee immoo jireenya isaanii keessatti waan hamaa ittisanii waan gaarii akka hojjetaniif isaa jajjabeessa jechuudha. Kanaaf naamusa dhuunfaa gaarii ijoollee keenyaa qaruu keessatti gahee mataasaa danda'e qabaata jechuudha. Inni biraa sammuun ijoollee keenyaa ilaalcha qajeeluu akka qabaatu isa positive attitude jennuun kana ijoolleen keenya akka gabbifataniif carraa kennaaf jechuudha. Egaa namni hedduunsaa ilaalcha amantii negatiif ta'e kun babal'achaa jira jechuudha. Namni waan hundaa karaa sirriin ilaalu, karaa negatiiviin ilaaluun kun gama amantiitti namni yoo gore immoo miira shakkii fi jibba kana keessa ni baha jechuudha. Miira jibbaa fi shakkii keessa ni baha. Kanaaf isa kana keessaa yoo bahe immoo namni jireenyi isaa jireenya gammachuun guutame ta'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya positive ilaalcha ta'e gabbifatanii akkasuma immoo miira gammachuu qabuun akka jiraataniif isaan dandeessisa jechuudha. Egaa waan kana waan isin cimsu gorsa abbaan amantii tokko ijoollee barsiisuuf gorsee tokko isin yaadachiisuu barbaada. Abbaan amantii kun maal godhaa? Hangam jibbi akka sammuu namaa miidhu agarsiisu ijoollee barsiisuu yookaan qaraasisu sana dhagaa baay'ina nama jibbitaniitiin fidaa koottaa waan jedhu kana ergaa kana dabarsaaf. Namni nama 5 jibbu dhagaa 5, namni nama 10 jibbu dhagaa 10, namni nama 1 jibbu dhagaa 10 akka fidu gorsa jechuudha. Zan namni kun erga isa kana gorsee booda ijoolleen baay'ina nama jibbaniitiin dhagaa sana fidatanii dhufan jechuudha. Zan dhagaa sana baatanii torbee tokkoof akka deeman isaan godhe jechuudha. Yeroo kanaatti ijoolleen dhagaa baay'ee baattee ba'aan sun baay'eetti ulfaate. Warri dhagaa takka lama qabu immoo asalu. Kanaaf irraa maal jedheeti gorsa namni kuni jibbi kuni qaama keessan hanga noosin miidhe sammuu keessan immoo hangam akka miidhuu danda'u ilaalaa waan jedhu kana barsiise jechuudha. Kanaaf kanarraa wanni hubannu maal inni namni hanguma amantiin qaramaa deemu jibbaaf shakkiirraa bilisa ta'uutiif carraan inni qabu guddaa ta'a jechuudha. Inni biroo egaa seenaawwan kitaabawwan qulqulluu, kitaabota qulqulluu kan amantii musliimaa kiristaanaa keessallee jiru. Obsa kan nama gonfachiisan jechuudha. Seenaawwan kooman ta'an kan akka seenaa Muusaa yookaan Musee, seenaan akka Iyyoob, seenaan Yuusuf Yoosef jedhu isaan kunniin barbaachisummaa obsaa fi sadarkaan obsi barbaachisu nutti himu jechuudha. Kanaaf dhimmoota akkanaa kanarratti gahee mataa isaanii danda'e waan qabaniif hanga danda'ameen ijoolleen keenya barnoota akaadaamii qofa odoo hin ta'in barnoota naamusaallee barsiisuun akka isaan naamusa amantiis barsiisuun akka naamusa gaariin guddatanii nama borummoo biyya kana sirnaan tajaajilan dhaloota malaammaltummaarraa, hannarraa bilisa ta'e nama of danda'e biyyaafis sabaafis yaadu akka ta'aniif naannoo kanarratti yoo xiyyeeffatame gaarii ta'a waan jedhu kana kaasuu barbaade waan hordoftaniif waliin jirtaniif galatoomaa isiniin jedha. Ergaa kana qaama beekuu barbaadu hunda biraan akka naaf geettan isiniif dhaama. Galatoomaa.